Oduu simbirtuu Majlisni magaalaa Shaggarii saayit pilaanii iddoo masjiidota sagalii fi bakka waajirri muummee isaa itti ijaaramu fudhachuu ibse. Manni marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar Jimaataa darbee caamsaa 8 2017 iddoowwan masjiida sagal fi iddoo waajirri muummee mana marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggarii itti ijaaramu dabalatee waliigalatti saayit pilaanii iddoo 10 akka argate beeksiseera. Manni maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar sochii waliigalaa mana marichaaf dhimmoota yeroo irratti ibsa kanaa gadi kenneera. Ulfinnii fi galatni Rabbii keenya isaa hundumaa danda'u isaa hundaa ol ta'ee fi haa ta'u. Nageenyii fi rahmanni Rabbii kabajamaa Nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam fi maatii isaa irratti haa jiraatu. Kabajamtoota musliimtota magaalaa Shaggarii fi hawaasni musliimaa biyya keenya hundaa manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar waggaa lammaffaa hundeeffama isaatiif guyyoota muraasa qofatu hafe. Akkuma beekamu majlisni Shaggar kan hundeeffame magaalota yeroo sana naannoo Finfinnee turan walitti makuun magaalaa guddittii Shaggar hundeessuun ture. Caasaan majlisaas akkaataa dambii ittiin bulmaata isaatiin caasaa mootummaa waan hordofuuf manni marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar caamsaa 29 2015 galma gidduu gala aadaa Oromoo Finfinnee keessatti hooggantoota hojii raawwachiiftuu 13 kan qabatu ta'ee majlisa Oromiyaatiin hundeeffame. Yeroo sanatti mootummaan manneen sanada seeraa hin qabne irratti tarkaanfii fudhachaa kan ture yoo ta'u, hundeeffama magaalaa Shaggar waliin wal qabatee masjiidonni hedduun hayyama malee kan diigaman yoo ta'u, hawaasni musliimaa gocha kana sagalee tokkoon akka balaaleffate beekamaadha. Manni marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar yeroo rakkisaa kana keessatti hundeeffame. Manni marichaa yeroo hundeeffamu deeggarsa yookiin bakka hojii tokkollee kan hin kenneef yeroo ta'u, kanuma irraa ka'uun namoonni dhuunfaa tokko tokko waajjira yeroof nuuf kennanii itti fayyadamaa turuun keenya ni yaadatama. Gargaarsa Rabbii fi carraaqqii nuufi malee qaamolee adda addaa keessattuu hojii geggeessitoonni mana marichaa godhaniin waajjirri tokko kireeffamee meeshaaleen waajjirichaa fi barbaachisaan akka guutamu taasifameera. Kaayyoon majlisa Shaggar yeroo sanatti hundeeffamee fi keessaa inni guddaan tokko diiginsa masjiidota waliin kan wal qabatu ta'uunis dhaabbaticha gurmeessuu keessattis hojiiwwan biroo adda addaa raawwateera. Fakkeenyaaf tokkoffaa bu'uura waliigaltee diigumsa masjiidota ilaalchisee pirezidaantii naannichaa Shimallis Abdiisaa waliin karaa majlisa Shaggarii fi majlisa Oromiyaa irraa ga'ameen tokko diiginsa masjiida dhaabuu fi 1-2 masjiidota diigamanii fi bakka kennuudhaaf 1-3 masjiidota naannoo mana jireenyaa keessatti diigaman bakka jalqabaatti akka deebi'an 1-4 ijaarsa gidduugalaa Islaamaa guddaa ta'ee fi bakka kennuu dhimmoota kanneenii fi kanneen biroo hordofuudhaan diigamuu masjiidota yeroo sanaa guutumatti kan dhaabe yoo ta'u, majlisni erga hundeeffamee kaasee masjiidni tokkollee akka hin diigamnee fi qaama mootummaa dhimmi ilaallatu waliin marii taasisaa tureera. Lammaffaa dhimma masjiidota diigamanii irratti majlisa federaalaa fi Oromiyaa akkasumas qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu waliin qorannoo geggeessuu. Sadaffaa masjiidota madarasaa bakka awwaalchaa fi dhaabbilee Islaamaa magaalicha keessa jiran hunda koordineetii isaanii ogeessaan qindeessuun rakkoo isaanii adda baasuun qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuu. Afaffaa dambii ittiin bulmaata mana marichaa qopheessuu. Shanaffaa waajjira mana maree kireeffachuu fi gurmeessuu. Jahaffaa karooraa fi gabaasa mana marichaa qopheessuu. 7ffaa kutaa magaalota 12 hundaa keessatti caasaa diriirsuun hojiirra oolchuu. 8ffaa madda galii mana marichaa barbaaduu, hoogganaa fi hojjettoota dhaabbataa qacaruu. 9ffaa gumii ulamaa'otaa, kaawunsilii dargaggoota, liigii dubartootaa fi ooditii fi inspeekshinii mana marii dabalatee kutaalee adda addaa mana marichaa jala jiran hundeessuun hojiitti galchuu. 10ffaa manneen marii kitaa magaalota 12 hojiitti akka seenan dandeessisuu bira darbee leenjii adda addaa kennuun deeggaruu fi hordofuun
ji'a sadihiin gamaggamuu fi jajjabeessuun tokkoffaa magaalaa Shaggar keessatti koreewwan hooggansaa masjiida 360 ol ta'aniif leenjii kennuu fi marii gochuu. Lammaffaa masjiidota diigaman wiirtuu Islaamaa guddaa magaalaa keenya keessatti gaafatamee masjiidota gurguddoo tokkoon kutaa magaalaa keessatti ijaaramanii fi waajjira guddaa majlisa magaalaa Shaggariif diizaayinii fi pilaanii qopheessuu. Gargaarsa rabbiitiin manni marichaa hojiiwwan armaan olitti ibsaman dabalatee hojiiwwan hedduu raawwateera. Waggoota lamaan darbaniif hojii idilee dhaabbatichi hojjetaa tureen alatti dhimmoota masjiidota waliin wal qabatan guyyaa guyyaan hordofaa akka turee fi yeroo adda addaatti haala dhimmicha hawaasa musliimaa beeksisaa turuun isaa ni beekama. Dhuma kanaan jimaata darbee caamsaa 2017 saayit pilaaniin iddoo ijaarsa masjiidota 9 fi waajjira muummee mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar akkasumas magaalaa Shaggar keessatti bakka waajjirri muummee majlisa Oromiyaa itti ijaaramu nu qaqqabee jira. Gaafiiwwan keenya hafan biroos yeroo gabaabaa keessatti deebii argatu jenne abdii goona jedhan. Allahu akbar. Gaafiiwwan hafan bakka wiirtuu Islaamaa guddaa iddoowwan masjiidota gurguddoo magaalaa tokkoon isaanii keessattii fi gaafiiwwan biroo dabalatee adeemsa irra jiru. Allahu akbar. Bu'aawwan kana galmaan ga'uuf nuffii malee hojjechaa kan turan mana marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa akkasumas pirezidaantii mana marii waliigalaa kabajamoo Dr. Shee Hajji Ibrahim Tufaa fi majlisa Oromiyaaf galata guddaa qabna. Keessattuu kabajamoo ministeera muummee keenya Dr. Abiy Ahmadii fi mootummaan isaanii garaadhaa yaaddoo hawaasa musliimaa irratti xiyyeeffatanii mirgaa fi bilisummaa musliimotaa Itoophiyaaf kennan kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa isaanii akkasumas kabajamoo Dr. Tashoomee Addunyaa fi kaabinee isaaniif maqaa musliimota magaalaa Shaggarii fi majlisa Shaggariin galata guddaa galchinaaf jedhan. Manni marii olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar qormaata ulfaataa bu'aa ba'ii hedduu keessa kan darbee ta'us fedha rabbiitiin bu'aa ajaa'ibaa waan galmeesseef baga gammaddan jenna. Bu'aa ba'ii kanaa kan hooggantoota hojii raawwachiiftuu mana marichaa hooggantoota mana marii kutaa magaalotaa fi musliimota magaalaa guutuu ta'uu isaa ni ibsina. Dhumarratti manni marii keenya warra hojii kana galmaan gahuuf dhama'an hunda rabbiin hojii gaggaarii keessaniif wareegama keessaniif gumaacha keessaniif akkasumas warra wareegaman hundaa fi maatii isaaniif qananii guddaan haa badhaasuu jannata jechuun bu'aa guddaa galmaan ga'uuf akka waliin dhaabbattan waamicha dhiyeessa. Mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbiin olaanee guddate. Allahu akbar. Walillahil hamdu. Caamsaa 11 2017 Shaggar.